Abbaa manaan obbolaa lamaan ulfeesse. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan addunyaa keessaa kan nama barsiisanii bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Qopheessuuf qindeessuun hanga xumura qophii kanaatti isin waliin kanan turu ani Gammachiis Tashoomeeti. Kallachumaan gara seenaa kanaatti. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Addunyaan keenyi hammeenya hedduutiin kan guutamtedha. Obboleessa obboleettii gaariin akkuma jiru obboleessa obboleettiin hammeenyaan guutamanii jireenya keenya hin jaallanne darban immoo nutti inaafan tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu kan bareedu obbolaan yoo waliif yaade yoo milkaa'e yoo wal jaallate yoo wal gargaare yoo wal utube yoo wal barsiise yoo situ caalaa baay'isetu guddinni maatii keessatti dhufa. Oo warra obbo abaluu beektu akka isaan wal jaallatan akka isaan wal kabajan utuu akka isaanii ta'anii obbolaan firri utuu akka isaanii walitti deemee silaa akkam namatti tola ture jedhanii kan nama gojumaassan hin jiranii. Eeyyeen bakka jiraannu hundumatti maatiin gaariin ulfina kabaja qabu maatii biraafillee ulfina kabaja kennu hedduutu jira. Sanyii isaaniitti dabalamus kanawuu tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu seenaan irraa kanarraa faallaadha. Haadha manaaf abbaa manaatu jaalalaan tokkummaan mana tokko keessa waliin jiraachaa jira. Haati manaaf abbaa manaa kun reefuma erga wal fuudhanii tilmaamaan waggaa 2 jiraatu. Maarree gaa'ela keessatti daa'imni eebbadha mitire fedhii haadha manaa fi abbaa manaatiin haati manaa ni ulfoofti. Akkuma beekamu dubartii ulfaaf immoo gargaarsa mana keessaas alaas nama ishee barbaachisa mitire. Innaaf taati inna gargaarti jettee haadhoo obboleettii ishee ishumarratti dhalattu maatii ishee waliin jiraachaa jirtu barnoota xumurtee hojii kan barbaaddatu tokko koottuu hangan nagaan hiikamutti mana koo taa'eetii na gargaarii jettee gaafattiini. Maarree maatiin ishees obboleettiin ishee kunis tole jettee ulfa ishee baatii 6 irratti gara mana obboleettii isheetti gargaarsaaf dhufte. Obboleettiin isheen ulfi dhaabbata miti mootummaa keessaa hojii qulqulleessuu irratti bobbaatee hojjetti. Ulfataatus dadhabe otoo hin jedhiin hanga baatii 9 xumurtutti mana dhiqaa uffata qulqulleessaa waajjirri sun kan isheerraa barbaadu hundumaa guutaa hojjechaa turte. Addunyaa kamirrattiyyuu dubartiin tokko yoo deesse eeyyama baatii 3 haga jajjabaattutti ni qabdi. Ishiin baatii 3 kana kan fayyadamuu yaadde baatii 9 akka guutteetti hojii dhaabuuf turte. Haa ta'uutii garuu wantoonni haala isheen karoorsiteen gonkumaa deebuufii hin dandeenye. Obboleettiin na gargaarti jettee gara manaatti fidatte torbee 2 otoo hin hojjetiin haadha manaa itti taate. Rimootii televezyiinii qabattee soofaarra ciisuun chaanaalii jijjiiraa oorti. Sun yoo ishee quubsuu yookiin immoo bohaarsuu dadhabe immoo tiiktookii kana bantee sa'aatiin yoom bari'ee yoom dhiyee hin beektu. Kan nama ajaa'ibu nyaataafillee dhimma hin qabdu. Nyaattes dhiistes hanga tiiktookii hin ga'uufi. Haati manaan bakka hojiitii hojii qulqulleessummaa kan dabaree ishee hojjechaa ooltee dadhabdee galti. Manatti yoo deebitu manni qulqullaa'ee nyaanni qophaa'ee na eega jettee yaaddus haa ta'uutii garuu obboleettiin harkaaf miilla walirra naqattee eegdi. Inumaa xiqqoo turtee maaf hin hojjennee jettee yeroo gaafatamtu deebii deddeebisuullee ni eegalti.
abbaa manaa kee fi kan mi'aawsitu beeka atumtii koottoo hojjedhuuf jedheeni jettee deebisteefi safuudha baratti eeguun hangafaaf deebii deebisu. Kanaan otoo jiraniitiin obboleettiin haadha manaa abbaan manaan yeroo dhufu qaama ishee dhiqattee uffata addaa kan guyyaa ittiin oolteen ala uffattee akkuma guyyaa oolteen soofaarra miilla ishee diriirsitee ciisuu kan jalqabde. Mallattoodhaanis abbaa manaa sanaaf fedhii akka qabduu fi itti mul'isuu ni jalqabdi. Kanaan abbaa manaan yaada sammuusaan dubartii ulfa faana rakkachuurra kanuma suuta jedheen qabachuu qaba jedhee gara obboleettii haadha manaatti goree. Halkan haadha manaa raffisee dhufee obboleettii haadha manaa waliin jaalala wal argisiisuu jalqabanii. Kanaan otoo jiraniitii yeroon deemtee baatii 8 wayii guutaa. Hanga guyyaa kanaatti haati manaan waan tokkoyyuu wanta mana ishee keessatti ta'aa jiru gonkumaa quba hin qabdu. Guyyaa tokko garuu fincaan halkan ishee qabatee ribaa yeroo kaatu abbaa manaan maddii ishee hin jiru. Oduummoo manuma ishee keessaa wanta shuk shuk jedhu hin dhageessi. Kanaan naatee kaatee yeroo balbala kutaa obboleettiin ishee keessa ciistu yeroo seentu abbaa manaan ishees obboleettiin ishees qullaa qulqulluu waliin ciisaa jiru. Abbaa manaan baay'ee nahee. Haa ta'uutii garuu obboleettiin kan qaana'uu kan qaanfachuu qabdu qaanii nama wallaalchisti jedhu miti. Mataatti jabaattee maal godharee si jibbee ana bira dhufe. Guyyaaman mana kana bulee jalqabee ana waliin buluu eegale. Anaaf inni guyyaama ijaan wal arginii kaasee onneedhaan wal barbaadaa turre. Sa'aatii kana namni si kadhatu hin jiru. Yoo duttes yoo oriites ofii keeyyuu gadi jettee huba fuudhuu waan hin dandeenyeef namni si dhaga'u bakkatti si godhatu hin jiru jettee deebistee fi kan dubartiin ergite rakkoodhaa jedhama mitiiree. Abbaa manaanis mooraalii obboleettii ishee argee eeyyeen dhugaadha jedhee haadha manaasaa irratti ka'e. Kanaan haati manaan qalbiin boquun abdiin gadi cabdee kan ani baadhee jiru koo daa'ima keeti. Jireenya keenya fuulduraaf yaaddu jettee yeroo gaafattuuni yoo barbaadde amma deebiitii baasi. Ani daa'ima sirraatii hin barbaadu. Jireenya mataa koo akka garaa kootti fandalaleen jiraachuun barbaada. Har'a obboleettii kee malee ati nan barbaachistu jedhee deebii deebisee fi kanaan otoo jiraniitiin yaadaanis qalbiidhaanis torbee tokko guutuu dhukkubsattee haati manaan gara bakka hojii yeroo deemtu hojiirraallee akka ari'amte hogganaan isheetti hima. Kanaanis lafti ishee liqimsu dhiba. Gara manaatti yeroo deebitu abbaan manaan ishee fi obboleettiin ishee gurran kennaniif baga hojiirraas ari'amte amma eessa galta? Yoon barbaade nan si jiraachisa yoon jibbe immoo nan dhiisa. Ulfa kana otoon dhalatiin garaa kee keessatti balleessi jedhee deebisaaf. Kanaan otoo jirtuuti guyyaan ciniinsuu ishee ga'ee bishaan bubbee dhangala'ee gara hospitaalaatti bilbilachuuf yeroo jettu abbaan manaan bilbila ishee fuudhee bishaan keessa buute. Kanarra otoo jirtu obboleettii ishee waliin haa rakkattu haa dhiphattu jedhanii manatti cufanii dhiisanii deemanii. Naannoo daqiiqaa 30 iyyitus maraattus mana sana keessatti namni ishee dhaga'u dhiba. Daa'imni gadi bahuudhaaf gargaarsa barbaada. Akka carraa dubartiin daandii irra darbaa jirtu tokko iyyi kun iyya salphaa miti jettee gara mana isheetti gortee yeroo laaltu dubartii gargaarsa barbaaddudha. Akka carraa ta'ee da'umsa dubartii barattedha. Nagaadhaan dubartii kana deessistee gara hospitaalaa geessuun kaffaltii torbee tokko hospitaala sana keessa ishee tursu kaffaltii fi dubartiin kun biraa deemte. Yoo jajjabaattus dhufeensi gaafadha jetteen. Kanaan haati manaa kun intala dubaraa godhattee haati abbaan obboleettiin abbaa manaan otoon gaafatiniin torbee tokko guutte. Carraan kutaa hospitaala sanaa bahuu booddee jiru daandiitti bahuudha. Maaliif nama akkanaa waliin jiraachuun ni ulfaata? Yaa rabbii koo akkamiin ta'a jettee otoo boossuu dubartiimti deessiste kanfaltii hospitaalaa dandeesseeni suni bakka ati hojiirraa ari'amteetii hogganaa godheen si muudeeraa. Atis na hin beekne malee ani abbaa dhaabbata sanaatii
jettee yeroo isheetti dubbattu haati daa'ima qabatte kuni baay'ee naate. Maaliif gaarummaa hamma kanaan na bira dhaabbattaa jettee yeroo gaafattuuni anis kaleessa lafarran ture. Gaafa anaan ciniinsuun na qabu abbaan manaan koo haaduutu naan jedhee hospitaala kan na geessuu qabu mana natti cufee deeme. Daa'imni koo na jalaa boqotte malee lubbuun koo baheera. Eega sanaatii ogummaan hundi barbaachisaa akka ta'e hubadheen kanaan booddee otoo nani arguu daa'imni hin duutu jedheen ogummaa kanas baradhe. Dabalataan ogummaawwan hedduullee baradheera. Kanan ittiin milkaa'e garuu hojii biizinasiitiin jettee deebistee fi baatii 3 erga boqottee booda gara bakka hojii isheetti deebitee hoogganaa taatee hoogganaa ta'ee fi dura kan ari'een hojiirraa ariisistee jireenya haaraa jalqabde. Kanaan otoo jiraattuu baatiin lakkaa'amee waggaa yeroo guutu keessummaan haaraa balbala ishee rukutee dhufe. Gadi baatee eenyudha jettee yeroo bantuu fi obboleettii isheedha. Ulfa guutuu erga taatee booda abbaa manaan ishees dhiisee dubartii gara biraa akka fidatee dhufeetti himte. Kanaanis obboleettiin kun yeroon dhiifama si gaafachuu qabu darbus har'a garuu filannoon qabu daandii irratti waan naqateef dhiifamumaaf jedhii dhiifama naaf godhii jettee gaafatteeni. Yeroo kana obboleettiin ishee siif jedheen miti daa'ima gadameessa kee keessa jiruuf jedheen dhiifama nan siif godha. Har'aa kaastee kan ani nyaadhu nyaatta kan ani dhugu dhugda rabbi anaanuu na oolcheera siitiin akkamitti oolchuu dadhabaa jettee obboleettii ishee bultii ishee deeksiste abbaa manaa ishee jalaa fudhatte ofitti araarsitee waliin jiraachuu eegalani. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kanarraa waan gaarii waan bareedaa waan nama barsiisu tokko akka argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Like, share fi subscribe gochuun illee na jajjabeessaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa